Kaleessa galgala Senegaal fi Morookoon morkattoota isaanii injifachuudhaan karaa marsaa itti aanutti dabruu isaanii mirkaneeffatanii jiran. Taphoonni hoofisanii dabruu kun kan itti fufu waggaa ta'u har'a galgala Masrii fi Ivory Coast akkasumas Maalii fi Equatorial Guinea kan wal morkatuuf jiran ta'uun beekamee jira. Shamsuu Bashir dabalata qaba. Taphoonni waancaa Afrikaa 33ffaa kuffisanii dabruu biyyoota 16 jidduutti adeemsifamaa jiru. Biyyoonni 6 dorgommicha keessaa yoo baafaman biyyoonni 6 ammoo morkattoota isaanii mo'achuudhaan gara marsaa itti aanutti dabraniiti jiran. Biyyoonni 6 hanga ammaatti gara marsaa itti aanutti dabruu mirkaneeffatan Burkina Faso, Tunisia, Gambia, Cameroon, Senegaal fi Morocco yoo ta'an, taphaarra galgala Masrii fi Ivory Coast, Maalii fi Equatorial Guinea jidduutti adeemsifamuun biyyoonni lama galanii lama gara marsaa itti aanutti dabruudhaan taphoonni kuffisanii dabruu biyyoota 16 jidduutti adeemsifamuun ni xumurama. Taphoota lama kaleessa galgala taphatamaniin Senegaal fi Morocco morkattoota isaanii mo'achuudhaan gara marsaa itti aanutti dabruu beekaniiti jiran. Taphni Senegaal fi Cape Verde jidduutti adeemsifame tapha ulfaataa fi humnaan taphatamaa ture waan ta'eef kaardii diimaa fi miidhama taphattootaatiin kan dabalame ture. Taphicha gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Senegaal kubbaa waliif kennuudhaan dhibbentaa 64 kan qabate yoo ta'u, Cape Verde immoo gama isaatiin dhibbentaa 36 qabachuudhaan morkachaa ture. Senegaal irra deddeebiidhaan goolii warra Cape Verde weeraraa kan turte yoo ta'u, kubbaawwan 16 gara goolii Cape Verde yaalii goote keessaa 2 gara gooliitti jijjiiruudhaan taphicha olaantummaan xumurte. Gooliiwwan Senegaalitti mo'atte lamaan kan lakkoofsisan Sadio Maaneen daqiiqaa 69ffaa irratti goolii duraa yoo lakkoofsisu, Famara Diédhiou ammoo goolii lammaffaa daqiiqaa 92ffaa irratti Senegaal lakkoofsisuudhaan Famara Diédhiou ammoo goolii lammaffaa daqiiqaa 92ffaa irratti Senegaaliif lakkoofsisuudhaan biyyi isaa Senegaal akka gara marsaa itti aanutti dabartuu dandeessiseetti jira. Taphni Senegaal fi Cape Verde kun haala ho'aa ta'een taphatamaa kan ture yoo ta'u, abbaan seeraa Barham taphattoota lama kan balleessaa hojjetan Cape Verde irraa viidiyoo assistance referee yookaan VAR fayyadamuudhaan kaardii diimaadhaan dirree baasee madaallii taphaa karaa Senegaalitti akka jijjiiramu taasiseetti jira. Taphattoonni lamaan Cape Verde irraa kaardii diimaadhaan dirree baafataman karra eegaa isaa Jose Ivora Diaz Vosina akkasumas Patrick Andrere turan. Gama Senegaaliin ammoo taphataan cimaan kilaba Liverpool fi Senegaal Sadio Maaneen karra eegaa warra Cape Verde wajjin mataa walitti bu'uudhaan miidhama irra gaheen kan ka'e taphicha xumuruu dadhabee dirree keessaa ba'uuf dirqameeti jira. Karra eegaa Cape Verde fi Sadio Maaneen mataa walitti bu'anii miidhaan irra gahus isaan lachuu hospitaala seenanii wal'aansa argachaa kan turan hoggaa ta'u, karra eegaan Cape Verde irra wayyaa waan qabuuf bakka Sadio Maaneen itti wal'aansa argachaa jiru hospitaala qaamaan dheequudhaan daawwateeti jira. Akka odeeffannoon bahaa jiru ibsutti taphattoonni lachuu miidhaa balaa guddaaf isaan saaxilu akka hin mudatin haakimoota isaan wal'aanaa jiran wabeeffachuun gabaasaati jiran. Gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Senegaal taphoota 4 hanga ammatti waltajjii waancaa Afrikaa 33ffaa kana irratti taphateen goolii tokkollee kan hin keessummeessin ta'uun sadarkaa dura irratti argama. Tapha marsaa itti aanutiin gareen biyyaalessaa Senegaal taphaarraa galgala Maalii fi Equatorial Guinea wajjin taphatan irratti nama wajjin kan taphatu ta'a. Tapha biraa kaleessuma galgala taphatameen taphni akkaan nama hawwatuu fi saffisni taphaa irratti mul'achaa ture. Tapha garee biyyaalessaa Morocco fi Malaawii yoo ta'u, gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Morocco olaantummaa taphaa qabachuudhaan goolii 2-1 Malaawii mo'atee gara marsaa itti aanutti dabreeti jira. Tapha kana irratti gareen biyyaalessaa Morocco kubbaa qabatanii taphachuu fi saffisaan gara fuula duraa deemuu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, taphicha parsantii 75 to'achuudhaan olaantummaa qabataati turan. Gama Malaawiitiin ammoo taphicha parsantii 25 qofa kan to'atan yoo ta'u, carraa tokko argatan itti fayyadamuudhaan ittisa irraa deebisanii weeraruu irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo takka gara fuula duraa deemaa balaa geessisuuf yaalaati turan. Haaluma kanaan gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Malaawii taphni jalqabee daqiiqaa 8ffaa irratti carraa argatan itti fayyadamuudhaan Frank Mahangoon fageenya meetira 40 ta'u irraa goolii akkaan bareeddu deeggartoota qofa osoo hin ta'in warreen faallaa isaa jiruu fi jaallattoota kubbaa miilaa fedheewu bakka ta'anii lafaa ol kaaftu galchuudhaan gareen Malaawii dursa akka qabatu taasiseeti ture. Akka gabaasaaleen bahaa jiran ibsanitti gooliin taphataan Malaawii Mahangoon Morocco irratti lakkoofsituun goolii bareeddu waltajjii waancaa Afrikaa 33ffaa bara kanaa qophaa'e kanaati jechuun ibsaati jiran. Erga gareen Malaawii goolii jalqabaa lakkoofsee dursa qabateen booda gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Morocco xiiqii keessa seenuudhaan haala miidhagaa ta'een qindoomanii boba'aa guuttachuun irra deddeebi'uudhaan saffisa isaanii akka malee dabalanii goolii warra Malaawii akka jabaa weeraruu jalqaban.
Haaluma kana weerarri garee Morokoo Maalaawii irratti godhe cimaa dhufe kubbaa goolii ta'uu danda'an gara gooliitti yaalaa turanii garuu carraan wajjin waan hin jirreef kubbaa garii karra eegaatu jalaa fashaleessa kubbaa garii ammoo sibiila gooliitu jalaa deebisaa ture. Keessaafuu taphataan sarara qarqaraa Morokoo Ashraf Hakimiin irra deddeebiidhaan saffisa isaa fayyadame kubbaa kara goolii Maalaawii geessuudhaan ofiifis yaalaa hiriyoota isaatiifis kenna warra Maalaawii balaa itti buusaatti bule. Haaluma kanaan taphataa cimaa taphasanii yookaan man of the match ta'uudhaan taphicha booda filatamee badhaafameeti jira. Gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Morokoo goolii hedduu yaalanii goolitti osoo hin jijjiirin jalaa fashalee turus osoo abdii hin kutatin dhiibbaan isaan godhaa dhufan hammaachaa dhufe warri Maalaawii dhiibbaa kana dandamachuu dadhabuudhaan daqiiqaa 45ffaa irratti Yusuf Nasriin daqiiqaa dhumte irratti goolii jalqabaa Morokoof mataan dha'ee lakkoofsee taphni tokko walqixaan boqonnaan bahame. Ergaa boqonnaa bahanii deebi'an boodaas taphni haala nama hawwisiisuun kan itti fufe hoggaa ta'u gareen Maalaawiitis akka boqonnaa duraa ittisa qofa irratti xiyyeeffachuu hir'ise gara fuula duraattis bahee dhiibbaa godhee goolii lakkoofsisuuf yaalus ittiin milkoofne. Adaduma taphni gara dhumaa dhiyaachaa deemuun gareen Morokoo ammas dhiibbaa hamaa godhaa dhufanii daqiiqaa 75ffaa irratti taphataan Maalaawii balleessaa hojjeteen gareen Morokoo rukuttaa adabbii argate. Taphataan umrii waggaa 23 fi kilaba Paris Saint-Germain Ashraf Hakimiin haala nama ajaa'ibsiisuun gara gooliitti jijjiire Morokoon goolii 2-1 taphicha dursuu jalqabde. Erga taphicha dursuu jalqaban boodaas ijoolleen Morokoo gara goolii warra Maalaawii deddeebi'uudhaan weerara cimaa taasisanis goolii sadaffaa galchuuf carraaqqii isaan taasisaa turan osoo ittiin milkaa'in hafe taphni goolii 2-1 qofa xumurame. Ashraf Hakimiin waancaa Afrikaa bara kanaa irratti gooliiwwan 2 rukuttaa adabbiin biyya isaatiif galchuudhaan taphataa kamuu dursaati jira. Erga taphni dhumee booda Hakimiin taphataa cimaa tapha kanaa ta'uun badhaafame. Qabxii waliigalaatiinis Morokoon 2-1 Maalaawii mo'achuun karaa marsaa itti aanutti dabruu mirkaneeffatte. Gareen kubbaa miilaa Morokoo tapha kuffisanii dabruu marsaa itti aanuutiin har'a galgala kan taphatan Masrii fi Ivory Coast keessaa kan mo'atee dabru akka morkattuu sagantaan bahanii foomsa. Gama biraatiin hiriyaan Ashraf Hakimii kilaba PSG wajjin taphatu Kylian Mbappeen barruu gabaabaa fuula Tiwiitaraa isaa irratti maxxanseen Ashraf Hakimiin taphataa cimaa addunyaa sarara mirgaati jechuun Mbappeen hiriyaa isaa Hakimii faaruudhaan qarxam godhe. Taphni kuffisanii dabruu biyyoota 16 walitti hafanii kan xumura har'a galgala kan taphatamu yoo ta'u tapha Masrii fi Ivory Coast wajjin taphatan jaallattoota kubbaa miilaatiin si'aayinaan eeggamaa akka jiru gabaasaaleen bahaa jiran ni ibsu. Gama biraatiin har'uma galgala taphni Maalii fi Equatorial Guinea taphatanis haalaan eeggamaadha. Oduu keenya biraatiin leenjisaan lammii Ingilaand hangafni kan duraan Liverpool, Fulham fi Crystal Palace fi garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Ingilaand leenjisaa turan Roy Hodgson leenjisaa kilaba Watford haaraa ta'uun muudaman. Watford leenjisaa isaa duraanii Claudio Ranieri sababa milkiin irraa fagaateef guyyaa dheengaddaa leenjisuu irraa ari'uu isaan ni yaadatama. Kilabni kaaba London Tottenham Hotspur taphataa sarara duraa Wolverhampton Wanderers yookaan Wolves Adama Traoré fudhachuudhaaf gaaffii ifate dhiyeessuu isaa gabaasaaleen bahanii foomsu. Akka gabaasaaleen bahaa jiran ibsanitti kilaboonni lamaan jechuun Tottenham Hotspur fi Wolves jijjiirraa Adama Traoré ilaalchisee marii irra jiraatanis kafaltii kafalamuu irratti waliigaltee ifate irra hin geenye. Wolves Adama Traoré ilaalchisee Tottenham Hotspur irraa kafaltii paawundii miliyoona 25 akka barbaadu ifoomseeti jira. Taphataan sarara fuulduraa Manchester United Antonio Martial hanga dhuma dorgommii bara kanatti ergisaadhaan Sevilla seenuun isaa mirkanaa'eeti jira. Antonio Martial Manchester United keessatti leenjisaa haaraa amma dhufeen Ranyikiin hanga sunda waan hin barbaadamneef bakka itti carraa hiriira dhaabbataa argatu barbaachaaf karaa Sevilla akka himaleetu himama.